الشاي بحاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت حدود دعوتي كالي بكم جرت أنت سلام تاني تيجي سمبلا كيسوس نشاي كارن تنا ولد دي بنجرا تنا مال كوتر وفتي جو مسلم لهم أنا تنا أكمل فيديو دينغ ترى أكني دكتور اسمه في رجيه شو أنا بكذا لقى جرو خد كاميرا خان كيسة تجرا وجا ورجين منا خلوك تسمرين يو كم زكادة خلا جيس دي مكان منا خان جرتي ويا ده كبك أنا موجود تجرا ولي جراني نجا ولي تاني وجوان تجاني بقى ولي لقى ثاني خم بيني أنا دو وايتشو والمريضاني والتاني في مرة أبساني درس وعون ده وجتشو مشاد يوم ده وعمي أقولني إساني دي مديم وكسر دي أكيد سا أكون عنده فين خلورة كبيرة جوسان وديبسه سامبو دزي فيلم أنا ديكاني أنا بقى أنا مو هذا كم بيني كسر نفتني ديك مو هذا كده جو أنا قبي بودرة كم قراءة جيه كرتي مين يا ده بقى دوسان خلاص تبي بقى جريدس هكذا ما تيجي نجيه أنا وانت تجرو أقول دي أقول تسقباني أكنا مو أنت عادتي بقى أسنجي على دمال مال أنا تيجي نسوي بعد كجول دائمات سني فوران أنا مو مارين قرودي ما أني دوغ مثلا مال يادني وان كنا قراني ياد جواب برودابين إدو إنكم مجرا سايب سنيدين أراد أن ساي يا نيجو أنا ما بكتر لك عتيرو بس هذا ما إسانا ما بكتر لك عتيرو نبي عن تأكل دوغمو الدكان جرانتي إسانا يعني أسقط بقى منا كان جرانتي إن بيأخو أسكت جراني سوتا كاميرا خايتين أسيد وخدي ياد إساني برو بروانا ما لك إسان جان دوغ مثلا بقى إسان ما تسقباني توما بقى أنا ولي جراني توما يخانا جان لو جرات ياد مو ما لك يادن برو في كاميرا أسيد دوسه وأنا هنگا إسانو ما عندنا في جار بني أستاني ميوان سان آسان وندا أبو ياد إساني بري سامبو دمو أنا بيحكم سانغو سنيبو كاميرا سخيتنا مقديتين كويسان دفن ما لك جان ولوانو خندا ونتا اوكي اكو اركي نجي تشلوغنو كاميرا اسخايدين اس استعارة ندو استعارة ندو تولا هي هذا خمس ساعات انا بقدر لك اجر نبي غوان تبع تو سنيت نو كويسان دفن يو خاستان يو خاسمو داني دي ما لك يساولي مريتن برور بعد سمبو دمون وابريدين هدو كم كاسان جينغا مجران اكم غرا مال في ودي ما سينا مو واي تو اسوتن بقى لا ما برانديس ني مال مالي akan tiaspidi ana biya yotari mo hanna kana du sheekh ngadi sute waan birata kana gafa gan boda maka hiyani yo khamon sani fi mali waan birata fi mti isan kana ju isni jiti akamti waan widu retu waan bene fi wa chuchu ndisan man isni man dimni mal mali akan tivdina biya mal dabade sanifu ankam ta kan tilafi sana biya ana baka ana kijibani nafayda wani yoro isani jechu na wandu ko barbadani san anis abadan akanat yo kamo ayra wasit man san disamali gafe sam ka wanda ko am yaad sani barum barbada amma khadu bugani yadan astu sinidin chal jere gifad kamera sai chu asra kamera wara khai sani mo arkani sani bu hunda wanga to sakata nyano dintura يا رب سامع كبيتي كوي سانو ما تعرف ما انت ساسا قليمتي درو ساقو دمتاي تلفون هي شان تسمعني تكيرو شان كبتو تسمعني انت شان ما خيجر سم فيديو خو كان begini sama lagi. Mi ari ini marati dawal. Selama kena, nama dawal. Ini mau saya sama jalan jalan kerah. Arah kamu sih dapat muncul napa video jasa marco. Akan berbicara tentang. Itu nama tu syaitan sahaja. أنت ما شارع الباقي تبطأ ما كنت شارع الباقي تبطأ قاعدين بامي
jechuun gaa shaayii nuti kana barbaaddaa jechuun maaf hin jedhaa. Dukkaanarraa waa bitee jechuun diintee namaaf akka namaa waan dhageeni godhatisa. Maal irraa qinsitti jechuudha adaan mana keessa jirtu. Wayi mana hin jiru ishiin maal taate. Waan mana keessa jirtu seetiin barsi yaamee hin dhageessuumi shaayii fiti hoo jechuun jira bara telefoona kiyyaa shaan irra telefoona kun dhiiroo akka shaan ofa. Mungkin dhagaa isaatiin du'eensa laafaa ta'uu. Shaayii bara duraan akkanaa miti duraan jechuun shaayii waan irratti guute boroofisaan akkaan ittiin guutu. Zamana kana shaayii akka guutuu ofa bas. Maal faayidaa qaba namni irra dabalattu sin qabdu akka walumatti ol kan qabaa. Arrafaa nama jala nafa dhumna keessa jira. Maal taate dhiirarraa gabbusna. Amma akkamatti gartee wajjaabsiituma heloo habiibee akka. Irraa gabbuufni yoo nurraa gabbuusee mana tana guddatti dhiira bira barbaada maal hin jillee malleeti. Adi rafaa jechuun ati uffisatuma haala jiraami. Haali. Irraa gabbuusa jetteenyi sun akka malee oolite ni qabbanaara gitaarri wayi. Wanti si haa obsine. Wanti si haa. Haa beektu maal taatetis. Reefu tana walii qabeetu mana akkamatti ta'an jechuun guuree faana osuma kaanyadha. Kamadisi. Yaani irra jirraan isanii fi fiimoo tabira jirraan. Tabira jirra jettaa yaaboo amma warreen sin jeessan ta'a. Faarfatti natti. Kama haadhiin osoo inni dhufnetti shaayii tanas danfisnee fi haalii bibitteen. Wanta lamaa biteen. Lama. Eeyyama haaliif shaayii ni dhaabba. Shaayii dhaabdeef jechuudha. Dhaabitu. Ati anagas gartee wanti wal gubbaa guutunas tartiiba godheetii jechuudha. Egaa mana akkana godhuu qabdu barsiisaa akka nama tasgabbaa'ee taa'ee mana. Yaada isaan isaa galaadha. Egaa arra dalagaa jiraami. Jechuun isaan galaree isaan inni boo'ee isaa tana. Garaadhaa miree gaa inni boo'u geessanitti dafee mana kana jechuun fadhiin karaa guutanas tottolchee maal jee. Mana tolchee waa itti aarseen shaayiin dhaabaa laafin achumatti hin dhiisan ammas qorfuma kiyyatti hin deebi'a. Amma yoo bakka takka nu arge garteemi narratti waan biraa yaadan jaati akka bira yaadan. Amma nu wal ta'uun keenya kun isaaf hin ta'u. Wanti maal ati biyya sanoo kana godhin garre ati rafa jirtaa bara sillee kaasuu hin feene isiin maaliif rafti naam jenne gaara wali sunnaatee moo ayi ana akka ati rafu jirtuutiin godhe haa haala turis turis inni kaasaa jeetiin simalee sin jetti cajjate beete nama kaata biyya sana akka ajaa'iba maal jennaan isa kana guyyaa sana warree habiibii sin jaallunnaan la noon saasoo fedheeti nama qabu takkas fedhee akka nama aaroo takka tetteetuma. Wait, tasgabbeessitee reefa dhaan jiru gartee matumachiisu jiru reemaa inni nagamaame akkam nu godhu deemaa takkaan na keessa dhufee bar. Laawwan godhutu dhiirti bargoowwaan maal taateti. Dhiirti gowwaa dhiira akkuma feetettee laawu karaa isaati jechuudha. Bara afaan makaayiti si tumsiisaa gartee mi afaan makaayiti. Dhiira amma yoo ni fi inni ulee sitti fudhatee sitti deeme yoo ati babbatachitee jechuun wayi dhaatis jettee ol kaatee maal jetti dhiirti darbistuutti. Na dhawuu deema jeetii gartee. Mee eessa na dhoyite mee ati eessa na dhoyita. Itti wanta ulfaatee wanti haga sumaa kalaas. Yaada qayyaree jira. Ayiwaa sin dhawu jechuudha harka kamiisidha akkasatti jennaan hin batala gootee jirtaa bara sanyii foommaan tin arraa tana laa takka iddoo hin deebi'u. Isaan malee ati akka nama jaallattu Ana masa eegaan dhufee baatii sadii keemee ati bara ammaan tana dhuftee ayiwaa illee hin dirasiifti. Ammas nama dalagaa malee maallaqa kana gartee misoomuu hin baasu. Eessa haa maallaqa kan eessa haa yaaboo bakkeenya haafaan beektu. Ana mana shakkanatti aara qabaa miti. Ana ammaan tana korfaa kiyya keessaan ta'a akka gartee minaa fi atoo ishiitu kana na godhee ishii bardha hin gadda na baasu deemee ishii na ta'uu gorsiisee ansi jibbeetiitii miti maal kana jettaan si galtee mi san irratti gisa janaa jettee maal jette sin shakku ni oggati banti ni banamaa mi. Inni akkuma ta'an hoggana wajjaa soborri bollaalee laa gartee mi wanti akka beeku sin jee dhamaa taskata. Maal jennaan mana kana nu fidee wal gubbaa nu haa nuti dhiira dhabneetii jimmiti. Ayiwaa. Akka namni nu jaalatu fakkaatee har'a gisee akkana nu baate. Addunyaa kanatti osoo dhiirti dhabuuttee gartee ayiwaa wantidha. Akka nama jechuun dhiirti addunyaa kana dhabuumetti anaaf ta'uu qoyisuma kanarra bollollee maal jenneen sanuu hiyyaa malta. Akka nama gartee nu jaalatu nu fakkeesseeti nutti taphate waan ta'eef. Anatu sajjibaa inni silaa akka yaada isaatiin gartee anaafeeti akka anaafeeti lubbuu wal baasnu nu godhu jira haala isaa godhaa. Akkaan telefoona kan kee cabsus isaatu na godhe jaani oggaa san keessatti maal cabsaa jiruun filan akka isaa ta'eef telefoona kee fuudhee cabse maal jennee achumaan ganaa gartee akkana wal qabanne waliin. Inni tanuma keessa gartee miif dalla narratti wal lolan jaana jaalatan jaa. Qarratti deemu wanta naan gartaa wanta naan guutu jirtooti amma ganaa dhageessee deema. Gaafa mana Rayaanus dhage gaafa mana Rayaanus amma kan dura maallaqa nama dalagaa bakka haa ugarreetti anis dhugaa takkaa nama dalagaa maallaqa kana gartee baatiin akhrishaa jennaan inni maallaqa fudhate bakka kana haa takkaa isaa harkatti maallaqa harkeen beektu yaabu. Eesuma ana maa tana jechuun namni bara ol baasee illee akka isaatiitti illee barkee ishee isaallee maallaqa ol baasee waan uumuu gubbatu sun
takkaa isumaa kiisha keessaa maallaqa baasuun godha. Ammoo yoo kanaa dhiguma beetu maaltu ta'e malee bee maallaqa maali haroora dhaladheeti dhalaa lamaa mi'amma taajirra akka isaan jiru bari yoo fedhe boruun dalagaa geeffadhee mitaa'ee nyaadhe ifinni amma nu taphatee maaliif dalaga jira ifi nuti ammoo dalaga ittiin jiru mana kana keessatti shorokkaa meeqa seennee jirra dalagaas dhabnee ani jaalala isaan akkana jaalaluu hin qabne akka jira akka inni nu taphatu jiru. Gochaa si gad nu gorsu jira biisa namni sin jaalala tokko sin jaalala jechuun miti sin jaalala jechuun dubbiidha malee tamam jaalaltaa garuu namni si jaalatu jecha sun taanee gochaa si garsiisa. Maaliif dhalaadhaan inni tuwwamanu jaalatu seenee mi? Akkuma ifi nama jaalatti barbaakkumaan taane jaalatti. Haga jaalatu beektu malee haga jaalatu hin beektu. Dhageessifuma yoo ifi nama badaa taate namas akkuma keetti badaa seete yoo ifi nama gaarii taates akkuma keetti santi namni gaarii takka fakkaate akkuma keetti nama seete waan ta'eef. Ni dhaqqabamne. Alhamdulillah dhaqqabamne jira dhugaadha wallaahi maal jennaan anaa feetee walii gallee isa kana irraa dalaguu qabna. Akkamis inti maallaqa kanas anaatu tu keessaa baasu yookaan atillee keessaa baasuu dandeessi yoo fi naafillee himuu baatee bakka haa siif ni hima bari yoo naafillee siif hima tamam. Amma gartee yoo na dhiyaatee gartee akka turaanitti tasgabboottee kana dhiyaatu taate anuma akkuma gartee nama akka inni si fuudhin coota nagadi lakkisanii basa namas jaalala inaafaas fitadheetiin jira. Hagum duraa sana dhadhagaamu jira akkamitti ana gubbaan dhalaa fi jijjiirina dhadhagaamu jira garuu sanundaa'u waan si jaaladhu sanundaa'u ta'eef ati ammaan kana halal godhadhu yaani halal kee godhadhu isis fuudhi akkanuma takkatti ammaan tana jechuu bari amma namni akkam jaan dhalaa lama fuudheetti bari isaa dhalaa lama mana galfatee maal jechuu jira akkuma jechuu inni nutii fi inni akkuma jaarsaa fi jaartii wajji jiraachuu takka irra guddaa nama akkas hojjetu garuu inni haga galgala taa'ee ogummaa taa'u jechuun ka'ee kutee gurfaa haasee rafee as gurfaa keessa sirqaan isaas marrafa namni walirraa wal quba qabu jiru amma kana jiraate immoo namni akka bira yaada inni nama jechuudha akka bira yaada. Dirru malafaa tanaa lafaftuma jirra malee amma inni gartee waan inni yaadu jiru hin beekne. Intu dhugumatti. Dhiirtu gartee dhiirti bar kanuma garsiin jaallattee si biratti akka gartee si malee dhalaata akka dubbisnee fakkeessanii as gara galtee lattana gubbaan baatana qoraa miseenjeraan tiiktaakii kanaanis jechuun miseenjeraan. Amma inni nu bisa takka takka nagara telefoonni isaa mashkuulaami. Yoo fadhi amma numaati maleedhaan as dalagas dhabnee isaas dhabnee jireenya kana dhabnee garteemi. Namni sammaan tana dhalaa lama dhiira takka walirra jiran jaanii maqaan buuseemi. Malee yoo fadhi amma borgo nama tafi jiraa jinaa janii fudhatu. Fuudhaa beekti osoo nuti anaafiti yoo wallollu anaafiti maal jennee naaffaadhaan kanaan jennee wal qabnee anaafiti wal tatteenyu inni barumtaa tabiraafaa fuudha. Egaa inni ammas qaalee barnu isumantitti raksha jirraami. Amma dantaa fuudhaa ta'e san nuuf hin qabu. Yaani sun walumatti hottee jirti. Maaliif jennaan ammaan tana kanarra karoora baafneetuma gartee waan takka waan guddoo ta'isa biraa guutu. Eegalee engatti nuu deemu lafa hayaati isaa dammarraa akkamirraa jedhaa. Hayaati isaa jechuun ani irra guddaa takka immoo akkamiin filadha yeroo tokko takka bara taa'ee akkamiin finjaa yeroo tokko takka beektaa. Sa'a akkamiin godhaa jechuun anumaa yeroo tokko takka fa'aa ajjeesu fa'aadhaa fi numaa yaalii godhaa. Sunnaa nuti walii nyaata keessatti fa'aa summii dalagii fi tamam dhageessaa summii fa'aa dalagii fi kan lubbuun bara akka lubbuutti naan sitti jira bara. Lubbuun garteemi isumaa rafaa lubbuun lafatti faadha kana keessa dhayi can akka inni bakka sana osoo hin dandeenye sammaatu hongee amma nama yoo akkana goote gartee biyya tana keessatti rakkoo biyyuma feetettu rakkoodha maaltu singee yoo gabbaatee deemtee jireenya bareedaa jiraatta maaliif jennaan akka inni ganaa dhalaa biraattis akkanan goone akka jiili isaaf taatu garkeemii dhalaaf akka ta'e hin fidu amma ganaa dhalaa mana hin fidu yoo taates yoo fide yaani yoo haatteetis numa fuudha malee gocha akkanaa kana irratti hin dalagu. Amma yoo gabbaanee waan dalagaan seenu hin qabnu yaani nu akkana ta'e kana waan nuti hin qabnu maaltu nu naqa mana namaatti saga dalagaa argannu sanuu maaliin tattis. Amma uffatam jechuudha maallaqa naa kan naam deemti maallaqas biraan deemu maallaqa kennaa kan nu maallaqa kan baasee naa kan naam bakki inni irraa baasan takka agartee naa kan jeetiin akka nama gabbuutee qabaadha. Dhee maallaqa bakki inni hawaasa laalatii. Tamam uffatam jechuudha maallaqa naa kan nuyi ati usirmaati lagu teenya isa jechuudha. Amma kaatan shaayii kan dhaabde tattafitee shaayii dhaabi. Laanni mana kana walqixxeessatiin tamam isa waa hunda jaaza goone isanidha jechuudha. Laan mana kanas fataa goone tamam. Arra tan kama kamaas qamoo feesee arra fataa ne qamoo. Magaltee yoo bireetii kai naasiin jee mana kanas tolchi. Amma ni tolcha kai kaati. Ati ta'u jira bar. Shaayii irra kaati. Shaayii irra kaati.